Akka mooltan dhaggeeffattoota oduu dhugaa oduu Ariif booda raabsiniif qabadhee dhufee kanatti fufanii jiru. Gara oduutti tun darbin dura fuula YouTube kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Mata duree oduu rakkoo informationii teknooloojii irratti akka addunyaatti raawwatame. Teel Aviv rukutamuu ishee. Oduu bal'inaa. Addunyaa guutummaatti rakkoon information systemii irratti mul'ateera. Waajjiraaleen addunyaa garaagaraa akkasumas daandiiwwan xiyyaaraa biyyoota garaagaraa balalee akka yeroodhaaf addaan kutan himamaa jira. Sababa information technology IT irratti rakkoon mudateedhaa fi balaliin xiyyaaraa tajaajilli baankii akkasumas hospitaalaa akkasumas dhaabbattoonni televezyiinii tamsaasa isaanii addaan kutuu ibsanii jiru. Kutaa biyya Ameerikaa kan taate Alaaskaa keessatti dhaabbatni ishee yeroo balaa 911 akka guutummaa guututti hojii dhaabee himameera. Awustiraaliyaa keessatti suupermaarkeetonni adda addaa kan addaan citan yeroo ta'u bittaaf gurgurtaan yeroodhaaf dhaabbatee jira. Amma ammaatti rakkoo kanaaf yookiin gargar cituu information technology kanaaf wanti akka sababaatti dhiyaatee hin jiru. Garuu rakkoon kun seera koompitara Microsoft waliin kan wal qabate ta'uu danda'a jedhamee odeeffamaa jira. Dhaabbatni CrowdStrike fooyya'insa sooftiweerii Windows'aaf godhee rakkoo kana uumuunsaa waan hin oollee jedhameera. Microsoft 365 fuula Twitter isaanii yookaan X irratti rakkoo kana hiikuutti jira. Maamiltoonni koo obsaan eeggadhaa jedhee jira. Rakkoon kun bal'inatti kan argame Awustiraaliyaa keessatti. Dhaabbanni daandii xiyyaaraa United Delta Ameerikaa balaliinsa guutummaa guututti addaan kutanii jiru. Edda bara 2017 balaan kun isa guddaa akka ta'e himamee jira. Kanaan dura waggaa 7 dura haleellaan saayibarii koompitaroota sooftiweerii Microsoft kan hin aareeffamne irratti fudhatameen addunyaa irratti koompitaroota 300,000 ol hojii ala akka godhee himamee jira. Amma oduu kana isiniif dhiyeessinetti rakkoon kun akka hin hiikamneedhaaf sababni isaas maal akka ta'e hin himamin jira. Oduun kan biraayyoo nu qaqqabee isiniif dhiyeessina. Oduu lammataa. Magaalaa guddoo Israa'el kan taate Teel Aviv diroonii namni keessa hin jirre haleelamteetti. Oduun har'a Teel Aviv ba'aa jiru akka ibsutti magaalaan guddoo Israa'el diroonii to'annoo raadaarii jala hin jirreen haleelamteetti. Lolli Israa'el hidhattoota biyyoota ollaa ishee keessa buufatanii wajjin gochaa jirtu kan daran hammaataa dhufeera. Gareen hidhattoota Huutii haleellaa kana kan raawwate yeroo ta'u, gareen kunis meeshaalee waraanaa Israa'el raadaariin to'achuu hin dandeenye hidhannee jirra. Diroonotni raadaarii Israa'el to'achuu hin dandeenye si'achi nagaa Israa'eliin dhorkuudhaaf qophoofnee jirra jedhaniiru. Dirooniin kun kan Iraaniin oomishame yeroo ta'u, haleellaa har'a Teel Avivitti raawwateen lubbuun namaa lakkoofsisa addaan hin baanee darbeera. Haleellaa kanaan dura Israa'el tarkaanfii giddugaleessa Libaanoositti fudhatteedhaan ajajaa olaanaa Hizbollaa ajjeesuu ishee kara dubbii himaa Israa'el Reer Admiraal Daani'el Hakgaarii himuun ishee beekameera. Reer Admiraal haleellaan Teel Avivitti har'a ta'e diroonii fooyya'inaan Iraaniin hojjetaman akka ta'e dabalataan dubbatanii jiru. Dirooniin Saamar 3 jedhamu kun baay'ee to'achuudhaaf kan nama rakkisu yeroo ta'u, hidhattoonni Huutii yeroo jalqabaadhaaf hidhataniiru jedhaniiru. Akka shakkinutti haleellaan kun ka'umsisaa Yemeniidha jedhaniiru. Oduun wal qabatuun ministeerri muummee Israa'el gara Ameerikaa dhaqanii akka mari'atan himamaa jira. Dubbiin himaa Israa'el akka dubbatanitti dirooniin kun daran hammayyaa kan ta'e raadaarii jala kan miliquuf kiiloomeetira hedduu deemuu kan danda'udha jedhaniiru. Huutiin kara dubbii himaa isaatii kanaan booda Israa'el ija keenya dura jirti yeroo kamittiyyuu haleellaa akkasii arguu dandeessi. Haleellaa har'a ganamaa humni keenya humna qilleensaa Israa'el cabsee seenuu akka danda'u agarsiisneerraa jedhu. Lolli kun babal'inaan deemuu akka danda'u Israa'elis deebii akka yeroo gabaabaa gidduutti laattu eegamaa jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun akkasiniif dhiyaatu yoo barbaaddan subscribe share godhaa. Namoota nageenya biraanis ga'a. Oduun har'aaf isiniif qabaanne kanuma fakkaata. Oduu kan biraadhaan walitti deebinaa nagaan bulaa.